بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنجلون هردفتوتا أمنتي إسلاما هندا أكسما كيسانو هردفتوتا تيفي نورة هدادا أكم جرتن نغا كيساني بغا جراتني هرّا كيساني سنين جتشا إيغا قويا هرّا waggaa shanaffaa raadiyoo Nuura Hudaa akkasuma waggaa tokkoffaa TV Nuura Hudaa sababeeffachuudhaan akka miseensotaa fi hooggantoota TV Nuura Hudaa fi akkasuma jaarma sumayyootaa fi bilaalota damee riyaattaanee kan walgeenye yoo ta'u keessummootni na biratti argamanis asumaan isaan Abubakar yoo tahan miseensaa fi koree hooggansa miidiyaa Nuura Hudaa akkasuma jaarma sumayyootaa fi bilaalota yoo tahan isaan illee asumaan Ustaaz Jamaal barsiisaa akkasuma miseensa jaarma sumayyootaa fi bilaalota kan ta'an har'aan tan egaa sagantaadhuma amma jenne kana sababeeffachuudhaan marii gabaabduu dhimma miidiyaa fi dhimma keenya kan ta'e irratti mari'achuuf walgeenye egaa asumaan gabaabbinumaan gama marii keenyaatti wayita ceenu mee Abubakar isin miidiyaa kana gaafa hoogganam gaafa inni bu'uurfamurraa eegalee hanga har'aatitti nama gahee guddaa taphataa turee fi nama hooggansa akkasuma adeemsa miidiyaa kanaa keessatti shoora guddaa taphataa turedha. Mee gabaabbinumaan seenaa hundeeffamaa fi haala adeemsa miidiyaa kanaa waggaa tokkoffaa reediyoo irraa eegalee hanga waggaa shanaffaa har'aatti akkasuma TV Nuura Hudaa har'a waggaa tokkoffaa kana mee bifa kamiin ilaaltu mee maal nuuf ibsitu? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. درسا ربي كينيا كاسين نجاه الحمد لله رب العالمين جنة ربي كيناتي غلطة قلتينه أقسم اللين حواس كينيا بورستوسا ميديا كنا كنتان حواس جارم سميوتا بلالوتا بعدين أشي كانه أصل لجنة جتشونين بربادا مالف جنان أرجع ربي تيجي ميديا هر حواس بلا تجاجلات وريكناف sababa tahanii kan asiin gahan yeroo yerootilleen kaayoo qabsoo kanaa keessatti galatoonfamuu kan qaban hawaasa sumayyootaaf bilaalota keessattuu sumayyoota keenya hedduun galatoonfatuu barbaanna jechuudha. Kanatti aansinee seenaa hundeeffama miidiyaa Nuura Hudaatti achi ce'uudhaan duratti eenyutu bu'uuree dura miidiyaa kana bu'uurse kan jedhutti yoo kan seennu tahe jaarma sumayyootaaf bilaalota hawaasa keenya biyya isaarraa faca'ee biyya ormaatti argamu hayyootaan durfamee obboleewwan keenya dhiiraaf shamaraa jalatti ijaaramuun moggaasaa jaarma sumayyootaaf bilaalota jedhu qabate miidiyaa kana bu'uursutti seene. Hundeeffama bara 2014 keessa jaarminni kun hundaa'e karooraaf wanti tokko yeroo ijaaramu karooraa fi kaayoo qabu keessaa tokko adda durummaadhaan hawaasni keenya kun wanti inni hin qabne maalidha maal qabaatu qabaa irratti kan ijaarame keessa miidiyaa qabaatu qabaata miidiyaa kana ammootinu eenyuun osoo ittiin kadhatiin eenyuun osoo ittiin eegini ofii keenya bu'uursinee argisiifne hawaasni keenya ittiin fayyadamuu qaba kaayoo jedhu keessatti jaarminni sumayyootaaf bilaalota hooggansa hayyoota keenyaatiin hundaa'e jechuudha. Kana keessatti jaarminni kun wanti inni tajaajilee har'a miidiyaan qofa namni gariin haa beeku malee qabsoolee hedduu as keessatti taasisaa ture. Keessatti hundeeffama isaa keessatti bara sanatti akka biyya keenyaatti bara qabeenyaa miti beekumsaa waan biraa miti beekaan islaamaa itti saamamaa ture. Qabeenyi islaamaa itti saamamaa ture masgiinni itti saamsamaa turedha yeroo inni itti ijaarame sanatti jechuudha. Yeroo sanatti qabsoon dura miidiyaa kana cinatti qabatee deemaa ture qabsoo hawaasni islaamaa biyya keenyaa taasisaa jiru keessattuu gama koree furmaata barbaadoo islaamaatiin taasifame qooda barbaachisu jaarma adda durummaan fudhataa turedha. Kanaan alatti illee namoota sirna yeroo san biyya bulchuun reebamaa ture. Hamma jaarminni kun ijaaramee hojiitti galame biyyarraa biyyatti ceesuu ta'inna nama san bakka jirutti gargaaruu ta'inna jaarma adda durummaadhaan qooda fudhataa ture. Kanaan alatti illee osoo sanaan jirullee masgiidota ta'ee barattoota islaamaa mana barnootaa irraa yeroo sanatti ari'amaa turan ta'e jaarma qooda hedduu fudhataa ture. Kanaa miti dabree waan qabuun
sadarkaa miskiinota ittiin gargaaruu keessatti baasiidhuma akka miidiyaatti baasee mul'ate kana baasaa ture. Kana miti qabsoo biyya sana keessatti gaggeeffamu kamurraa qooda guddaa fudhataa ture. Fakkeenyaaf fudhanne baruma dabre keessa gaafa hawaasni keenya naannoo Somaaleerraa buqqa'utti jaarmaa kuusaa bishaanii dhaqee yeroo jalqabaatiif kan gammoojjii Baalee keessatti buuse jaarmaa kana jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya akkuma har'a miidiyaa irraan dhimma miidiyaa kanaan illee galatoomfatu barbaannu hojiilee isaan keessatti hojjetan san illeen bakka buunee galatoomaa rabbiin jazaa isaaniif haa deebi'u jenna. Hundeeffamni jaarmaa erga kana tureeti gaafuma sana qabsoo isaa keessaa bara 2016 ammajjii 16tti miidiyaa Nuural Hudaa jedhu bu'uurse. Miidiyaadhaan hawaasa tajaajiluudhaaf, hawaasa isaa tajaajiluudhaaf, biyya isaa tajaajiluudhaaf qabsoon achi durallee taasisee jira. Ammaaf gama Nuural Hudaatti yeroo dhufnu Nuural Hudaa ogeeyyii gahoo ta'an horatee, hoggansa gahoo ta'an horatee miidiyaa kana bu'uursee asiin gahee jira. Asiin gahoo keessattuu gama saatalaayitaatti erga guddate hawaasni biyya keenyaalleen akka biyya alaa jirulleen qoodarraa fudhatee jira. Kaayyoon inni irratti bu'uurfame hawaasni kun waan hin qabne kana argatee ittiin haa tajaajilamu, beekaan irraa haa barsiisu, wallaalaan irraa haa baratu kaayyoo jedhu of keessatti qabatee bu'uurfame. Galatooma jazakumullahu khairan jecha egaa miidiyaan kun yoom bu'uurfame, eenyuun bu'uurfame, eenyuuf bu'uurfame waan jedhu yaada guddaa irraa nu kaastanii gahee miidiyaan kun taphataa turellee waa hedduu nu kaastan. Gaafa bu'uurfamuu akka jaarmaa sumayyotaa fi bilaalota waan jedhamuun bu'uurfamee fi eegasi haala isaan ofirraa ka'an